Egaa namoonni baay'een viidiyoo kaleessaati irratti hundooftanii harmeetii jilba dhukkubaa harmeetii dugda dhukkubaa qorra qabdii meera jedhiitiniin bakka natti himi jettan namoonni baay'een na gaafatan karaa waasaappiitiin natti bilbilaa ooltan jechuudha. Har'aan tana Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaallatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan nagaya madaamaatiin marti nagaa isiniin jedhana bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba. Egaa haasawaan dheeressu qajeelumaan gara viidiyootti dabarsa. Egaa kaleessa ani biizii wanni ta'eef wanni meeshaa gadi isin dhiisaa hin jirre bakka kana jira jedhee isinitti himee ture. Sanumarratti hundaa'uun namoonni baay'een keessan natti bilbiltanii kallattii maanillee namoonni bilbilee jira. Egaa har'a haga takka isinii ibsa bokkuun eessaa garamii faayidaa isaa akkamii maallaqaan immoo tolaanii namoonni jettanii na gaafatan hundi keessanuu jalqaba irratti bokkuu jechuun hurka uumamaan jechuudha osoo namtolchee akkasumas waan harka namaatiin argame osoo hin taane uumama akka fakkeenyaaf volkaanoo yoo kan beektan ta'e tarii barumsa irratti anillee barumsa irratti kuni dho'aaf hin dho'uu isaan beeku garuu akka volkaanoo san gaara keessa kan maddu jechuudha. Bishaanii miti hafuura oo'a jechuudha. Ibiddi jechuun danda'ama hafuura garuu oo'a qaba. Gaara sanirratti mana laxxafanii achitti maxxansanii ijaaranii egas booda gaara sanirraa tubboon kilaasii keessatti galchan jechuudha hurka san. Kanaaf hundi keessanuu fakkeenyaaf amma jilba nama dhukkubuuf duddaaf akkasumas qorraaf hedduu takka bareeda. Anuufii kiyyaa yeroo jalqabaaf deemaa jira tanan durallee maazarii jilba dhukkubaa ture yookaan harmeetii si hojii deeme ammaa kan ammaa namni akkanuma illee deemuu danda'a garuu amma kanallee ji'a afur moo akkas viidiyoo gadhiisee jira garuu ji'a akka ta'e hin beeku yeroo lammaffaaf itti deebi'aa jira jechuudha. Ammaan tan anu illee fayyadameetiin jira maashaallah tabaarakallaa gibbiin isaa kana fakkaata naannoofni isaa hunduu kan yoonni marfame jechuudha bosonaan kan marfame as baay'ee takka gadi fagoo waan ta'eef sibiila kana itti godhanii iddoon isaa kana fakkaata mooraan jechuudha. Mooraa tokkoffaa keessa gad darbee kun mooraan afootti gadi ilaaltan kun bakka itti waa fayyadaman jechuudha. Baasni yookaan immoo makiinaan guddichi kun immoo kan nama uummata deddeebisu karaa kana asii bokkuu kaasee haga Adaamaa haga poostaa beetii biraa fe'ee hagasii kun asirrattuu bokkuu tafadroo Infaaloti jedha jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kun ho'aan akkuma argaa jirtan kana fakkaata. Egaa akka nageessiniin jedheen booda namoonni baay'een eessa warri jettan Adaamaa poostaa beetii biratti qabattan jechuudha. Bakki bokkuu jettan namni kamuu isinitti agarsiisa. Makiinama tokkotu deddeebisaa oole jechuudha. Ganama sa'a 12 irraa kaasee geessuu eegala. Sa'aatii 12 achi yoo geesse warra achi bula achi as fida ammallee deebi'ee sa'aatii 4 deema sa'aatii 6 deema haga sa'aatii 7 asii nama geessa jechuudha. Egaa yeroo zuurii tokko yookaan gizee tokko dhiqanneen booda maazarii wajjin hadha biraazariin na biraa deemee jira isa duree waan ta'eef barumsa dhaqqabachuu deeme jechuudha. Ganama deemee inni gara saallaa hadha maazarii wajjin qofa deemnee maashaallah yeroo takka dhiqanneen booda sa'a 7 irratti laaqana kenna nyaannee dhunnee jechuudha maashaallah tabaarakallaa. Saniin booda egas xiqqoo hara galfanneen booda itti deddeebinee haga fa'aan itti deddeebanii dhiqatuu danda'anii. Egaa namoonni haalli isaa akkamii maallaqa moona tola jettanii toluma jechuun danda'ama jechuun qarshii xiqqoodha bakka lama jira bakka sirriitti bareeda jedhaniitiin waan hunduu beektanii bareeda midhaan heddaan baasamaa asitti maazaritti viidiyoo si waraaba jedhanii inni natti kolfite bakka yeroo biraa isin wal isin barsiisa jechuudha harmeetii iyyaa isinii. Egaa kanaaf amma bakki nu seenne kun qarshii 200 namni tokko jechuudha diqqoo qulqullina qaba. Akka kaanii sanis namni hin baay'atu shamarran bakka takka lookaan illee qabaas keessatti wakaatanii qollofatanii qulfiin ol seenatan jechuudha. Egaa kun keessa isaati kun akkuma argaa jirtan kana fakkaata jechuudha. Hordoftoota akkuma qaawwa kana agartanii gaararraa as baasanii as keessa wanni jiru takka hin jiru wanni jechuudha. As keessa wanni takka hin jiru wanni isin gootan hin jiru aluma seenanii taa'an jechuudha. As keessatti seenan kun fakkeenyaaf amma as keessa ol seenaniituma taa'anii kun immoo bakka uffata itti jijjiiratan wombariin hin jira. Gubbaa isaa kana laala kornisi isaa kana fuuraa waan godhe hedduu takka oo'umatu deemee bishaan uuma jechuudha. Malee bishaan ni jira bakki dhumarra shaaworii dhiqatanii ba'an garuu jalqaba uffatuma baafatanii as keessanii hima taa'an yoo dandeette hin dhaabbattaa yoo dhaabbatte xiqqoo kornisitti ol sitta waan ta'eef hedduu ho'a balballi akkana banamaa ni cufama as keessa ol seenanii bakki taa'an jira jechuudha. Simintoon kun bakka daarii tanarra taa'aniitumaan qaawwi kun bakka oo'ii gadi bahuun jechuudha. Ooma kana deemee bishaan kana si keessa akkanatti nafa gogaa seentee boodarra garuu bishaan luka bira nama dhufa jechuudha. Fuuraan sirraa bayu
qorra karaa sanii namarraa baasa jechuudha. Kun fuuraan isaa kana fakkaata akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Wanni isin gootan wanni nama dhiqan hin jiru matakka ooluma seenanii taa'uudha. Jilba yoo isin dhukkube qaawwa kana diqqoo osoo achitti sissin diqqoo tachisitanii hafuura isaatirra qabatan jechuudha. Hedduu takka ho'aa hedduu takka nama dafqisiisaa egaa kun waan amma dhiqadhee bahutti jira ilaala. Anama achi keessa diqqoo tasgabbaa'uu qabdan uffata sirriitti uffatuu qabdan gizee deemtan yoo achuma keessa uffatanii baatanii garuu dafee namarraan badu jechuudha. Isuun fuulli kiyya akka fakkaatu argitan jedheetii yaada hedduu takka fuureeti jira. Garuu kana amma laala bishaan dhiqadheetii miti achuma keessa seenee taa'ee daqiiqaa 30 takkaaf jechuudha. Olii gadi ba'aa achuma keessa balballi waan cufamuuf kan ittiin seenan sunis gadi ba'aa ol deebi'aatuma taa'ee waanuma dhiqadhe fakkaata jechuudha. Kun amma dhiqanneen achuma keessa seenee taa'ee bahee malee garuu gizee gabbaatan uffata sirriitti haga kaalsiin bahu godhachuu qabdan yookaan nafti keenya sun jechuudha wal gadhiisa nafti keenya kan dhukkubu sun hundi wal gadhiisa waan ta'eef qaawwi gogaa keenya irra jiru ni babbarama jechuudha. Yeroo san qorrii nama argate daranuu namatti jabaata. Kanaaf achuma keessatti sirriitti uffattanii kaalsiillee taayitillee waan mara uffattanii sirriitti kana caalaa uffatamuu qaba jechuudha. Yookaan qorri san caalaattu nama qaba. Haala kanaan uffadhee bahutti jira kun gadi buutti jira achirraa akkuma argaa jirtan kana. Egaa bakki seenan kun illee darajaa qaba jechuudha. Tokkoffaa fi lammaffaa qaba. Akkasan gama lammaffaa jedhan san seennee garaagarummaa baay'ee natti hin dhaga'amne jechuudha. Diqqoo qulqullinatti kanatu wayyaa malee wanni isaa tokkuma faayidaan isaa tokkuma jechuudha. Sunillee gaarumarraa itti harkisanii wanniidhaan tubboon ka'achaan sanniinillee gaarumarraa itti as harkisan jechuudha. Garuu mannummaan isaatu garagartanii diqqoomallee taatu fuulatti namoonni tokko yoo namatti bareede akkamiin ibsa akkasumallee faayidaan isaa tokkuma jechuu barbaadeeti. Kun qarshii 100 ka olaanu kun fakkeenyaaf kun ka qarshii 100ti qaama nu seenu sun ka qarshii 200ti jechuudha. Kanuma akka namatti olaanan namatti tola ka jedhu malee faayidaan isaa tokkuma jechuu barbaadeeti. Anamma seene sun maadarii hojii ka ga'aanu kana kun immoo ka olaanuu kana jechuudha. Hordoftoota kiyyaa egaa namoonni baay'een ji'ootallee torbaan lama torbaan tokko ji'a tokko namuu achi taa'ee fayyadamuu jira. Alhamdulillah maaliif ree namni tokko fayyaan gara nama finneen qabdu nama dhukkube yoo fayyaa jirru hin beeknu malee haga fayyaa jechuun namni ol ka'ee hin dandeenye fa'aatu jira. Namni ol fuudhee ka achi teessisu manni kiraa jiraachumatti algalleen jira qarshii 200 qarshii 100 akkasitti siin jedha. Hordoftoota kiyyaa kun naannoon isaa kana fakkaataa baay'ee takka namatti tola magariisummaan isaa. Wanni an viidiyoo kanarra deebi'ee fideef namoonni baay'een armeetii achi geessa yoo galee nama naan jedhee jira. Ammumallee biyya keessallee nama eessa nu geessuu dandeetta jedhee jira. Isin geessu numa takka isin hin barbaachisu taaksiin yookaan makiinaan ka isaaniiti jechuudha. Namni poostaa beetii hin beekne jira jedhee yaadu poostaa beetii biraa makiinaan bokkuu deemu eessa bira dhaabata jettan namni hunduu isinitti agarsiisa jechuudha. Ganama sa'aatii 12 irraa ka'ee ni argattanii garuu deemaa dhufa fakkeenyaaf amma sa'aatii 2tti nama fuudhee deema. Sa'aatii 12tti nama fuudhee deema. Sa'a 3tti achi as deebi'a jechuudha. Sa'a 3tti bakka sanitti hin argattanii sa'aatii 4tti immoo asii ka'ee garas deema. Sa'aatii 6tti as deebi'a. Jidduu yoo dhabdan malee makiinaan achitti argama. Yoo achi isin fidullee achi qaxxitaa achi isin fidee bakkuma ganama isin kaasanitti isin dhaaba jechuudha. Poostamatti isin buusa. Kanaafuu matakka namni isin hin barbaachisu. Waan isin barbaachisullee achillee ni jira garuu nyaannillee ni jira. Akkasumas dhugaatiin garaagaraa bishaanis waan hunduu ni jira. Kaalsii wanni martuu ni jira achi jechuudha. Waan nama yeroo saniif barbaachisu hunda achitti ni gurguranii tariitii isin nyaatallee mana deematu ni dandeettanii. Kuni mana kiraa mana algaati. Ka olaanu tokko immoo fooqirra ni jira. Gatiin isaa diqquma garaagarummaa qaba. Garaagarummaa qarshii 100ti. Egaa kana fakkaata hordoftoota kiyya. Kanaafuu namoonni deemuu barbaadan jettanii keessa na gaafattan aga tokko isinii gala jedhee yaada. Poostaa bira deemtanii yoo qabattan isin geessa ofumaa isin deebisa garuu ka bareeda jedhanii yaadan namni torbaan tokko fayyadamu jira. Namni guyyaa 3 fayyadamutu jira. Akkuma rabbii nama laafis rabbi sababa namaa godhee namarraa balleessetti jechuudha. Hordoftoota kiyya. Laayikii gochuu hin dagatina halkan gaarii keessa naa bulaa isin jaaladha isin kabaja halkan gaarii qabaadha.